gaa'ila keessatti jechuudha. Gaa'ila dhirsaaf niitii gidduutti namni sadaffaa galuu hin qabu. Jireenya keenya keessatti namni tokko gaafa gaa'ila dhaabbate yookaan gaafa mana godhate nama sadaffaa hiriyyaa dhiiraas haa ta'u hiriyyaa dubaraas of gidduu gashuu hin qabu. Isinii galee yoo akkas ta'e gaa'ila keenya irratti effeektii guddaa qaba yookaan gaa'ila keenya irratti rakkoo guddaa qaba. Inni kun immoo kufaatii gaa'ila keenyaa ta'a. Gaa'ila keenya qofa osoo hin taane ikoonoomii keenya irratti jireenya keenya irratti gara fuulduraatiif nu kuffisaanii. Maaliif jennaani dhirsaaf niitiin wal lolu dhirsaaf niitiin immoo walitti bu'u garuu dhirsaaf niitii kan araarsu tokkoof tokko isaan qofa. Eenyumtuu dhirsaaf niitii araarsuu hin danda'u. Yoo adda baasirraan kana fi dhirsaaf niitii manni seeraas warri hiriyyaanis dhirsaaf niitii eenyumtuu araarsuu hin danda'u. Addaan baasuurraan kana jechuudha. Na dhirsaaf niitii kan araarsu isaan wal isaanii lamaantu nageenya buusa malee namni sadaffaan nu gidduu galeef yookaan namni sadaffaa gidduu dhufee fi dhirsaaf niitiin araaramuu hin danda'a. Kana maaliifan isiniin jedhe beektanii mica'uu tokkotu asirratti isinii maxxanseera viidiyoo ishee isinii maxxansaanii barreeffama ishee jechuudha. Innaa mica'uun kuni abbaa manaa kana faana waggaa 5 wajjiniin jiraatte. Fedha maatii ishee malee mucaa kana duukaa galteen. Fedha maatii ishee malee maatii ishee tasumaa hin jaallanneefi. Sababii isaatii jettee maatii ishee irraa adda baate. Gaafa kan maal godhaa gaafa inni manatti ishee gashatee waan hunduma xumuramu intala jibbeen. Gaafa inni intala jibbuuni ishiinis aarii sarraan kan ka'e manaa baatee iddoo maatii ishee osoo hin deebiin mana biraatti galtee hojii jalqabde. Mana bunaa jechuudha. Maatii ishee garuu yeroo yeroodhaan suuta jettee araarfatteeni maatii ishee ni araaramte. Mica'uun kuni gaafa mana bunaa kana hojjettu inni dhiisee deemeeni wal dhiisanii gargar bahan. Namatu isaan gidduu jira. Namni isaan gidduu jiru suni ishiidhaani ishiin kana jetteetti dhaqee jedhee isatti odeessaan. Isaan immoo ishiin kun kana jetteetti jedhee dhaqee ishiitti odeessaan. Isaan kun lamaan gidduu isaaniitti oduu nama sunirraa kan ka'e gargar diigaman. Osoo lamaan isaanii wal ta'anii wanta isaan gidduu jiru kana osoo baasaniiru ta'ee addan cabu turedha. Jaalalli isaanii gaa'illi isaaniis hin diigamu ture. Isinii galee nagaa koollee hin daganne ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota siifan giddoo bakka jirtanitti nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa ta'u. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Ani nagaa kooti nagaa keessaniisin. Warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Akkasuma viidiyoon kun yoo isin tole immoo laayik godhaa. Yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jala kaa'aa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufeera. Irraa akkasin waan guddaa barattanii fi gaa'ila keessatti namni sadaffaa hin barbaachisu moo hin barbaachisa kan jedhu isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade bakka gaa'ila keenya keessatti dhirsaaf niitii gidduutti namni sadaffaa hin ta'u. Namni sadaffaa yoo dhufe dhukkuba fidee dhufa, rakkina fidee dhufa, jecha dubbii baatee dhufa. Maal amma beektanii? Haadha manaadhaan inni akkana jedhe akkana godhe jedhaan. Waa biraa jetti ishiin immoo ishiidhaan immoo gaafa ishiin isa jettu sun immoo dhaqee isaan immoo akkana jedhedha. Ammas wantichi maal ta'e ittuu caalaa bulaa jechuudha. Takkaa furmaata argachuu hin danda'u. Gaa'ila keessatti namni sadaffaa galte jennaan bakka asii dhumateera jechuudha. Isinii galee innaa mica'oo kana maal godhanii akkasitti gaa'ila ishii diiganii. Amma mica'oon kuni gaafa ishiin mana namaatti galtee abbaa manaan dura jibbe sunis gaafa ishiin mana namaatti galtee jireenya ishii fooyyeffattee gara biyya Arabaa kana
gaafa isheen gara biyya Arabaa kana dhuftu namichi kaleessa ishii jibbee ishii ari'ee suni har'ammoo micoo kana barbaadeen erga dhuftee micoon kun ji'a 8 gara biyya Arabaa kanaa jechuudha. Ammoo micaan kuni dhaabii fi teessuma dhowwaanee jira micoo kana. Maal jedhe jettee isa kaleessaa sun duubatti deebi'ee abalu sun takkas jedhe akkana godhe jedhee sababii kanaatiif malee jedhee jette. Osoo yeroo sun wal hubachuun jiraate har'a silaatii isaan gargariin ba'an tura. Otoo wal hubatanii raatanii taa'anii akka dhirsaanii tokkotti tasgabbaa'anii taa'anii wanta gidduu isaanii jiru osoo hiikaniiru ta'e har'a rakkoon kun hin dhufu ture. Ganaa amma iddoo ishiin qobummaa filattee jireenya koo fooyyeffadha iddoo ishiin jettetti ganaa immoo dhufeetu tokko jedhee ammoo jireenya wajjin eegala. Isinii galee yeroo tokko jechuudha wanta harka keenya irraa qabnu tokko sirriitti kunuunfachuu qabna. Amma fakkeenya biqilaa tokko gaafa dhaabnu biqilaa suni bishaan itti naqnaa wanta isa barbaachisu hunduma yoo itti goone ija gaarii arganna irraa nyaachuu dandeenya. Amma namoonni baadiyyaa gaafa xaafii wantoota garaagaraa qotanii itti deddeebi'anii maaliif kotokotuu maaliif aramuun akka inni tolee bareede ijjisaa galu sun immoo sirriitti akka toluufi. Isinii galee kanaafuu wanta harka keenya irraa qabnu tokko bareechinee qabachuu qabnaani. Akka nu jalaan bannetti bishaan obaasuu qabnaani. Kotokotuu qabnaani. Seeraan kunuunsuu qabna. Wantichi hin kunuunfamu taanaan nu harkaa bu'ee lafa dhahee taanaan hin deebi'u. Dhadhaan abidda bu'ee deebi'ee beekaa hin deebi'u waan ta'eef akkuma dubbii suni kunis wanta harka keenya irraa qabnu yeroof nutti fakkaatu malee sirriitti kunuunfachuu qabna ture. Erga harka keenya irraa bahee garuu carraa nuti akka isa duraa sunitti argachuu mallu xiqqaadha. Yoo argannillee akka duraa sunitti bareedee nu toluu dhiisuu danda'a. Isinii galee kanaaf dhiiras ta'e durbis yoo ta'e gaa'ila keessatti wal kabajuu namarra jiraata. Waliif abboomamuu namarra jiraata. Amma dhirsaaf niitiin lamaan isaanii abbaa manaanis ishiin kabaju yoo ta'e isheenis isan kabaju yoo ta'e lamaan isaanii abidda yoo ta'anii abiddi amma fakkeenya abidda qabsiifnee namoonni baadiyyaa gaafa baala tokko fuunee irra keenyu maal ta'a balalal jedhee boba'a. Akkuma sun dhirsaaf niitiinis lamaan isaanii abidda yoo ta'anii gubanii ma balleessu. Ofii isaanii irra darbanii haga maatii haga hawaasa naannoo bira gaha dubbichi hin fagaata. Garuu gaa'ila keessatti abbaan manaan hamaa yoo ta'e abbaa manaan jecha dubbatu hin beeku yoo ta'e nama kabajuu hin beeku yoo ta'e haati manaa garuu nama kabajuu beekuu qabdi. Dubbii arraba ishii beekuu qabdi. Gaafa inni abidda qabsiisu bishaan naqxee dhaamsuu qabdi. Gaa'ila keessatti akkasii. Gaa'ila keessatti yoo akkas ta'e malee lachuu abidda yoo ta'an wal fudhatanii gubatu hin badu. Akkasuma lachuus immoo yoo bishaan ta'anii waluma fudhatanii jigu. Abidda sun irra amma tokko suba bishaan sun wayya. Isinii galee kanaafuu maal isiniin jechuun barbaada seetan. Gaa'ila keessatti dursa waan hunduma duraa gaa'ila keessatti wal kabajuu qabaachuu qabna. Waliif abboomamuu qabaachuu qabna. Wal dhaga'uu qabaachuu qabna. Nama sadaffaa gidduu keenyaa baasuu qabaachuu qabna. Haga kana hin taanetti gaa'illi gaa'ila jettee yaadiin keessattuu gaa'illi dubbiin gidduu naanna'u baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuu baay'ee jechuudha.
kaleessa otoo ishiin biyya kana dhufiini osoo waan rakkoo gidduu isaanii jiru sun baasee raate har'a ganaa jaarsummaa boo'ichaa nama takkas na godheen qabu. Ofii balleessanii kaanii nama komachuun hin barbaachisu. Kanaaf walumaa galatti maal isinii jechuun barbaade warri gaa'ila qabdan. Gaa'ila keessan keessaa nama sadaffaa hin galchiina. Bafitsum. Gaa'ila keessa namni sadaffaa galee fi gaa'illi harka seeraa galee harka seeraa yoo wayya. Gaa'ila nama sadaffaa gidduu galee mannaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuu qabdu. Innaa mucaan kun amma saatii ammaa kanatti dhugaa isin jira baay'ee dhiphachaa jirti. Boqonnaa dhowwaanii jira. Maaliif? Osuma kaleessa otoo ishiin achi hin deemin achi taa'ee nama suniinis fidee yaa nama naati maaliif akkas jettaa? Otoo jedhee gidduu isaanii nama kana baasanii raatanii walii galteedhumaan gara biyya kanaallee yoo dhufte walii galteedhumaan wanni jedhatu. Har'a garuu erga ishiin dagattee erga qobummaa filattee erga jireenya mataa konaa wayii jettee erga mana namaa keessaan karaattattee mana namaa keessaa baatee kaleessa lafa ishiin kuftetti gatee har'a immoo ishiin lafa kufte sunii kaate jennaan barbaacha. Kanaaf wanta harkaa qaban dura kunuunfachuu qabu. Dhugaa yoo ishiin kaleessa balleessite illee balleessaa ishee sun hundumaa dhiisee otoo ishii faana jireenya jiraachuu barbaada ta'e maaf otoo ishiin achiin bahin sossobatiin ture. Har'a garuu lafa kuftees kaateetti namas taateetti. Isinii galee har'a boo'ichi sun kan dhufu. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti maal gochuu qabna? Dursaa waan tokko otoo itti murteessiin dura itti yaaduu qabna. Waan tokko otoo hin godhiin dura ani maalan gochaa jira? Maal gochuuf hin deemaa jira? Jennee ilaaluu qabna. Fakkeenya gaafa karaa deemnu karaa nu baasu unutu laallata mitiiree? Karaan kun na baasa moo na hin baasu jennee karaa lama yoo dhufanii karaa lamaa sun keessaa tokko filannee isa tokkorra deemna malee luka lama qabaanneef karaa lachuurra deemna miti. Kanaaf jireenya keenya keessatti yookaan nama oduu odeessisuun filachuudha yookaan immoo jireenya ofii filachuudha. Bakka malee har'a erga jireenyichi hafee erga daggatamee duubatti deebi'anii immoo miiraan taanii nama kakaasuun hin barbaachisu. Dursa waan hunduma duraa nus warra shamarranii warri dhiiraas taanaan waan hunda dursa maal gochuu qabna? Itti yaaduu qabna. Waan hunda dursa itti yaaduu qabna. Itti yaaduun nurra jiraata. Isinii galee? Kanaaf jireenya kam keessattuu dursa itti yaaduu qabna itti yaaduu. Keessattuu gaa'ila keessatti in ulfaata. Gaa'illi koo ijaaruun yoo ulfaate jiguu in ulfaata. Isinii galee? Bakka akka feetee miti gaa'ila jechuudha. Wanta har'a dhaabdee boruu diigduu miti. Wanta cabee suphamu miti gaa'illi. Isinii galee? Gaa'illi wanta badee deebus miti. Wanta cabee suphamus miti. Kanaaf maal gochuu qabna? Dursa jireenya jiraannu keessatti eenyummaa keenya beekuu of taanee jiraachuu. Inni dhiirri tokko akka dhiirummaa isaatti gaa'ila isaaf ani gaa'ilaafan taadhee gaa'ilatti galu. Ishiin dubartiin tokko ani gaa'ilaaf nama jabduudha. Akkamittanii gaa'ila koo keessatti jireenya koo bushadha jettee tattaafachuu qabdi. Malee innis jechaan ishiinis jechaan yoo wal miidhu ta'e wala cuucu yoo ta'e waliin kabaja yoo ta'e iddoo waliif hin qaban yoo ta'e jaalalli gidduu isaanii hin jiraatu ta'e homaa gatii tokko. Kanaaf maal isinii jechuun barbaada walumaa galatti mudannoo bicaa kanaarraa akkasiin barattan keessattuu waadaa galuu jechuun baay'ee ulfaataani. Adaraa gaa'ila keessan dura waadaan galiina. Dhugaa rabbi isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Turtii gaarii naa qabaadha. Isiniin jaalladha. Baay'ee.